Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma qaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoodhaa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayil Saatiitiin akkasumas feesbuukiin sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa wixata hagayya 2 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 26 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Daangaan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa fi kan naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa gidduu jiru haalaan sirreeffamuu dhabuunsaa rakkina nageenyaatii fi sababa ta'aa jira jedhu jiraattonni. Magaalaa Finfinneetii fi zoonii addaa naannoo Oromiyaa keessatti sibiilli adda addaa kan seeraan kuusame to'annoo jala ooluu isaa poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Qophiin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa handara magaalaa Minneapoolisitti geggeeffamaa ture shaampiyoonummaa garee madda walaabuutiin sanbata darbe xumurameera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Pirodiiwusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nutti himtu Tujubee Horaa boqonnaarra turtee deebi'uu isheeti. Tujubeedhaan baga nagaan deebite jecha gara oduu isheen qopheessiteettan isin dabarsa. Baganaan Eeda Bafaqaaduu attamooltan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ittisa yakka fixiinsa sanyiif gorsa addaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan ta'an Aliis Waarimuu Ndeertuu Itoophiyaa keessatti hookarri gosaa hammaachuuf naannoo Tigraayiif kutaalee biyyattii kabiroo Affaar, Somaalee, Oromiyaa fi naannolee Amaaraa dabalatee seera namoomaa sadarkaa addunyaaf seera mirga namoomaa irratti hookarri hamaan itti fufuusaa kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Gorsaan addaa kun guraan dhala 5 bara 2021 ibsa haala biyyattii ilaalchisee kennanii iddoo qaban turan irra deebi'aniiru. Erga walitti bu'iinsi naannoo Tigraay qabee gorsaan addaa kun gabaa dhiittaa mirga namaa hokkara humnaan gudeedii ijoollee loltummaa filachuu namoota baaseen hidhuu gosa tokko irratti fuulleffatanii ajjeechaa raawwachuu gareelee maraan raawwatamuunsaa yeroo ammaa immoo kutaalee biyyattii birootti babal'achuu dubbatan. Olaantummaa seeraa kabajuun gada deemaa dhufuusaaf Tigraay keessatti mirga namaaf hookarri akka dhaabatu kan gumiin mirga namaa dhiyeenya waamicha dabarsellee irra deebi'aniiru. Gorsaan addaa kun ibsawwan dubbii tuqatan kan hoogganoota siyaasaa olaanoof gareelee hidhataniin ba'an illee balaaleffatanii jiran. Haasaan jibbiinsaa gama miidiyaa hawaasaan raabsamutti dabalamee muddama gosaa akka biyyattii keessaa hammeessee jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa hookarritti dabalaaf muddamni hawaasaalee gidduu ka sadarkaa hamaarra ga'e ittisuuf tattaaffii gochuudhaan itti gaafatamasaa akka ba'u, itti gaafatamni kunis dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu irratti hojjechuu akka ta'uun gaafadha jedhan. Mirgi sabaaf sablammoota Itoophiyaa loogii siyaasaa malee mirgi uummata maraa eegamuun dirqama jedhan. Fedhii gargaarsaa naannoo Tigraay keessaa dabalaa waan adeemeef Yuunaayitid Isteets kan USAID biraa kenname $100 miliyoona 100 miliyoona 5tti dabaluudhaan gargaarsa namoomaa itti dabalaa $100 miliyoona 100 miliyoona 49 kan kennitu ta'uu beeksiftee jirti. Itti gaafatamtuun gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets Samantha Power haala namoomaa Tigraay ilaalchisee mari'achuuf bor Finfinnee seenuuf jiru. Daawwannaa isaanii dura kamisa kan ba'e ibsi USAID kun akka jedhutti hooggantuun kun naannoo Tigraay keessaa beela ittisuu akkasumas gargaarsi namoomaa guutummaan dhorkaa malee akka eeyyamamu mootummaa Itoophiyaarra dhiibbaa akka kaa'an mul'isa. Haa ta'u malee qabxiilee isaan dhiibbaa kaa'an maal akka ta'e waan ibsameen jiru. Aangawoonni Itoophiyaa gama isaaniin daangaa biyyattii gama dhiyaa gargaarsa gama Tigraayitti erguuf banuusa jedhu cimsanii mormanii jiran. Naannoon biyyattii gama dhiyaa biyya walitti bu'iinsi waliin jiru Sudaan waliin wal daangeessa. Gama dhiyaan daangaa banuuf dhiibbaa gochuun gowwoomsaa boqu jabinaatii jechuudhaan ministeer deettaan ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen ibsaniiru jedha. Gabaasi Keenedii Abaata. Naannoo Affaar godina 4 naannoo Fentii Raasuu keessatti walitti bu'iinsi waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay waliin geggeessamaa jira jedhame
torban tokko kan darbe yoo ta'u hanga ammaatti aanaalee 6 keessaa namoonni 75,000 qeerraa buqqa'uu itti gaafatamaan waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo sanaa Mohaammed Hussein raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Lakkoofsi buqqaatotaa ibsamuurraan kan hafe naannoo walitti bu'iinsi keessa jiru keessa namoonni jiraatan haala akkamii keessa akka jiran waan beekame dhabamuun kan isa yaaddesse ta'uu waajjirichi beeksisee jira. Balaa uumamaarra deddeebi'uun harka namaaf uumaan fide gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa geessisuullee itti gaafatamaan kun hin dhoksine. Humna naannoon sun qabuun rakkoo sanaaf furmaata kennuun akka hin danda'amne koomishina hooggana sodaa balaa federaalaaf ibsuu isaanii kan beeksisan itti gaafatamaan kun deeggarsa itti dabalaa argataa jiraachuu tuqaniiru. Buqqaatotaaf itti gaafatama nyaata dhiyeessuu kan qabu mootummaadha kan jedhan obbo Mohaammed naannoo isaaniitti kan argaman jaarmoliin gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa hojii gargaarsa namoomaa irratti akka hirmaatan yaaliin godhamaa jiraachuullee ibsaniiru. Manni maree naannoo uummattoota kibbaa walga'ii marsaa 5ffaa kan waggaa hojii 6ffaa walga'ii waliigalaa kan mana mareef idilee 13ffaa kan gaggeesse yoo ta'u afaan yaa'iin mana marichaa adda Heelan Dabbabee Itoophiyaan qormaata ishee mudateen olii jedhan. Garee biyyattii diiguuf shireef haleellaasaa gama fashaleessuutiin wareegama baasan kan ittiin jedhan raayyaa ittisa biyyaa humnootii naannoof dargaggoota Itoophiyaa manni maree sun dinqisiifannaa inni qabu ibsaniiru. Manni maree kun waggoota 6 darban hojiin hojjetellee tarreessanii jiran. Bulchaan naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirdaa'u gama isaaniin karoora waggaa bajata mootummaa naannoo kan bara 2014 naadhiisan akka dubbatanitti biyya diiguuf humni karoorfate sabaaf sablammootaaf uummattoota kibbaa gidduutti walitti bu'iinsa uumanii naannoo sana dadhabsiisuuf ture jedhan. Kanaafis fakkeenyi naannoon sun walitti bu'iinsa hedduu keessa darbuu isaatii jedhan. Uummanni naannoof mootummaan naannoo sanaa shira diinaa fashalsiisuuf olaantummaa biyyaa kabachiisuuf qooda gama isaanii ba'a jechuudhaan obbo Ristuun dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa lola dhaabiinsa erga labsee booda addi bilisummaa uummata Tigraay lolatti fufeen keessumaa qobboof naannolee waldaangessan irraa namoonni 200,000 ol qeerraa buqqa'uun isaanii beekameera. Dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa Gizaachoo Muluunee har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo sana sababaa walitti bu'iinsaaf balaa uumamaan qeerraa kan buqqa'e uummanni 500,000tti hedamu gargaarsa nyaataa kan hatattamaa isa barbaachisa jedhan. Rakkoon jiru irra deddeebisamee ibsamus hawaasi addunyaa deebii tokko kennuu dhabuun illee kan isaan gaddisiise ta'uu dubbii himaan kun tuqaniiru. Obbo Gisaachoon akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa lola dhaabiinsa labsee waraana isaa erga baasee booda TPLF gara naannoo Amaaraa seenuudhaan naannolee waldaangessan irratti haleellaa raawwate jedhan. Naannoo Amaaraa TPLF to'ate keessa dargaggoota ajjeesaa dubartoota humnaan gudeedaaf saamicha raawwataa jira jedhan. Hoogganaa waraana adda bilisummaa uummata Tigraay ta'uu isaanii kan dubbatan Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaay BBC Worldiif akka himanitti naannoo Amaaraaf Affaaritti haleellaa kan banneef mootummaan federaalaa haal duree nuti lola dhaabiinsaaf keenya akka simatu dirqisiisuufi jedhan. Gama biraan dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa ergaa Tiwiitarii maxxansaniin mootummaa federaalaaf aangawoota naannoo Amaaraa qeequudhaan humnootii addaaf qonnaan bultoota isaan naannoleerraa waaman gara isaan dhufanitti ni deebisna jechuun isaanii ni yaadatamaa jechuun Asteer Misgaanaw gabaasteetti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daangaan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa fi kan naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa gidduu jiru haalaan sirreeffamuu dhabuunsaa rakkina nageenyaatii fi sababa ta'aa jira jedhu jiraattonni. Keessumaa jiraattonni aanaa Bosatii fi Fantaallee lafti isaanii seeraan ala jalaa wareeramaa jiraachuu fi nageenyi naannoo akka jeeqamu taasisuusaa ibsuun komii qabanii dubbatu. Aanaa Fantaalleetti taappeellaan bulchiinsa aanaa Minjaar Shonkooraan dhaabame jedhame walitti bu'iinsa akka fidaa jiru eeran. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaa rakkoo nageenyaa kanaa fi warra saamicha lafaa geggeessu jedhu komata. Taappeellaan dhaabbachuun dhugaa ta'uusaa himee kanaaf furmaata barbaachuu fi bulchiinsi naannoo lammanii mariirra akka jiranu ibseera. Bulchiinsi godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraas warra hannaa fi saamicharraa galii argatanutu naannoo kana jeeqaa jedha. Dhimma kanarratti gabaasni Galmoo Daawit qopheesse itti aanee dhiyaata. Waaqayyo jaatoo jiraata aanaa Boosati akka waaqoo jedhutti jiraattonni aanichaa keessumaa gandoota naannoo Amaaraa daangessan daangaan isaanii sirriitti waan hin kaayamnee fi rakkoon nageenyaa ulfaataa deemaa jira jedha. Naannoo kana jiran Boosati
kaabaa warra mootummaa naannoo Martii daangessaa. Kanarraa kan ka'e naannoo kanatti rakkinni ni jira. Babal'ifannaa lafaa karaa sanaan dhufanii lafa qabachuu jira. Kanaan wal qabatee wanta jiraattota naannoo sanii wajjin walitti bu'uutti yeroo hunda ni jira. Ammallee iddoo kana wanni jiru santuu babal'atee baay'ee rakkisaadha haalli jiru. Aanaa Boosat keessaa gandoota kam keessatti wanti kun bal'inaan kan inni mul'ataa jiru? Aanaa Boosat keessaa ganda Boccataa fi kallattii sanaan kan jiru. Keessaa'uu rakkoon kun ganda Boccataa fi gandi Dhaddachaa naannoo kanaan ni daangessaa. Keessaa'uu ganda Dhaddachaa fi gandoota kanaan kallattii gandoota kanaan jiru. Namni lafoota hedduu ta'e qabatanii jiru. Kana qofaa miti jedha Waaqayyo. Naannawa kanatti seeralummaan illee hedduu baay'ataa jira jechaan dabalee hima. Wanti sirnaan karaa seeraa ta'een godhame hin jiru. Amma naannichummaa qabamee jira. Reeffaa naannoo kanatti karaa seera qabeessan dhaqee qaamni waa hojjetuu danda'u hin jiru akka mootummaatti karaa hundaanuu. Maaliif lafichi lafa irratti waa haleelaa humni laficha qabate waan jiru qaamni seeraa ta'e kan naannoo kana to'atee bulchuu fi gara tokkotti seeraadhaan bulchaa jiru hin jiru. Lafti dhufanii humnaan qabatanii warra Oromiyaa waa ittisuu hin dandeenye. Naannoo kana amma humnaan ishee bara warra dhufanii karaa irratti nama wanti kana saaman maal kanas naannoo kana ajjeesaa lafa kana qabachaa jira. Already karaa seeraa wanti lafa kana qabamee bulaa jiru mootummaa jalatti hin jiru. Wanta akkasii kun mudachuun uummata naannoo sanaa gammiidha. Naannoo kanatti uummata keenya buqqisuudhaan lafa uummanni keenya horii itti tiksu gaala itti tiksu hunda qabanii jiranii yoo achi dhaqee ajjeesanii uummata keenya irraa horii oofatu saamicha gurguddaatu gaggeeffamaa jira. Saamicha kana jedhamu. Nama ajjeesan seeraan gaafatamu hin jiru. Saamichi gaggeeffamu seeraan qaamni gaafatu hin jiru. Baay'ee miidhamaa jira. Hawaasni keenya naannoo kanatti namni guyyaa guyyaadhaan to'a. Ta'een kun Boosat qofaa keessatti miti. Shawaa kaaba aanaa Fantaallee keessatti illee ni mul'ataa jedhu jiraattonni. Jiraataan aanaa Fantaallee maqaan isaanii akka eeramu hin feene takka haala naannoo isaanii jiru akkasitti ibsu. Amma aanaa Fantaallee irraa gandoonni rakkoon akkasitti mul'atu. Ganda Dheebitii iddoo jedhamu, ganda Haroo Qarsaa iddoo jedhamu, ammayyuu ganda Ilaalati, ganda Xuxxuriiti, ganda Gidaara hamma ganda 5tti ni ta'a jechuudha kan lafa kana daangaa kana ittiin dhiibamaa jiru. Keessaa amma baay'ee kan cime ganda kamiidha? Ganda Xuxxuriiti, ganda Ilaalati, ganda Haroo Qarsaa. Amma gandi kun sadeen baay'ee haala ulfaataa keessa warri jiru. Keessumaa baroota isaanuu kana keessatti qabeenyi uummataan saamamaa, lubbuun namaatis guyyaarraa badaa oolaa, babal'ifannaan lafaatis immoo kan dur caalaa ammatti saffisaa jira. Warri nageenyatis hubannoon isaan qaban yookaan immoo xiyyeeffannoon isaan itti laatan baay'ee gadi bu'aadha. Kanarraa ka'ee uummanni sun daangaa isaanii baay'ee as aanaa keenya keessa seenanii babal'ifachaa jiran. Kun immoo jettiidhaan osoo hin ta'in qabatumaan waan uummanni argeedha waan ija keenya illee nuti illee hin argineedha. Kana akkasii mirkaneessu taampeellaan amma yeroo dhiyootti dhaabbatee jira. Lafa naannoo Qorkee jedhamtu kan aanaa Fantaallee ganda Xuxxuutii keessatti argamti lafitti. Amma garuu iddoo sun maal jedhamtee moggaafamtee Abraa Godaanaa jedhamtee maqaa akkasitti laatamte taampeellichi dhaabbatee maqaa akka magaalaa sun magaalaa Minjaar Shankooraa taatetti aanaa Minjaar Shankooraa jala kan jirtu jedhameeti kan maqaan itti mogga'e. Magaalaa sana immoo eenyutu eegaa? Waraana lamatu eega. Tokko waraanuma mootummaa federaalarraa ajajaman. Lama immoo waraana humna addaa kan naannoo Amaaraati. Haala rakkoo nageenyaa kana aangawoota naannolee lameen irraa deebii gaafannee turre. Obbo Abbaabboo Waaqoo bulchaa godina Shawaa Bahaati. Daangaa naannoo Amaaraa wajjin jiru bara kana qofaa miti kanaan duras haalli naannoo sun waliigalteen turre. Darbee sa'aatii wayyaaneen bulchaa ture kan keessatti rakkoo hamaatu ture. Inni sunis karaa daangeffamee hawaasni lama waliigaluu danda'uun osoo hojjetanii akka hawaasni sun waliigaluu hin danda'amne waa bal'aadha kan hojjetamaa ture. Amma agarsiisus marii hawaasaa naannoo suniin akka daangaa nagaa ta'u waan bal'aa hojjetamaa turee jira. Torbee kana wanni addaa bal'aan jiru garuu saniin dura naannoo torbee 2-3 dura rakkoo kanaan dura walitti bu'iinsa daangaa jechuun ulfaataa qaamichaa fi beellada walirraa oofuutii fi naannoo sanitti nama horookutu jira gama lamaanii isaas sana hawaasni walitti ba'ee kan gararreessuuf iyyuu akka irratti malatamu godhameera. Kana achirraa dhimmi daangaadhaa hojjetamuudhaaf waan bal'aan itti deemamaa jira.
wanti kanaan dura hojjetamee daandii akkasii jira. Hawaasnis beekaa, gaafa naannoo sanis beekaa. Obbo Abbaabboon komii jiraattonni aanaa Boosatii fi Fantaallee lafti keenya seeraan ala nurraa fudhatame jedhan sun sirrii miti lafti fudhatamee hin jiru kan hin daangeffamne malee jechaan deebii kennan. Waa'ee taappeellaa daangaan ala dhaabame garuu akkas jedhu. Dhimmi taappeellaa kana har'aa miti sa'aatii dhuma wayyaaneen bulchaa ture keessatti hidhanii naannoo sana akka sabni lamaa walitti bu'uu danda'udha. Namas qubachiisanii Oromiyaa keessatti jechaadha. Taappeellaas dhaabsanii fudhatee inni sun san booda ka'eera. Erga ka'eetis deebi'amee I think naannoo ji'a 8 duratti deebi'ee dhaabbatanii sababa sanii waraannis ka'ee namni si du'aa ture. Isa sanidha ammas kan si jedhaa jiru karaa nagaa qofaan tureetti dhaabbatee akkaataa ittiin daanga'u hojjetamaa jira. Naannoo lamaanirraa iyyuu bakka federaalii jirutti daangaan lachuu karaa nagaatiin akkaataa ittiin daangaan hojjetamaa kan jiru sanidha. Erga hojjetamee booda ni ka'a. Akkaataa sirriitti qabaatu jechaadha. Obbo Taaddasee Gabra Tsaadiq bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraati. Isaanis akkuma obbo Abbaabboo Waaqoo nageenya naannoo kanaa irra kan booressu warra jeequmsa irraa galii argatuu fi saamuudha jedhu. Dabalataan obbo Taaddasee waa'ee taappeellaa dhaabame jedhamee gaafadhe deebii itti aanu kana naa kennan. እንግዲህ ያው ሰው አካባቢ ማየት ሲጀምር እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ይሄ ከታፔላ ይሄ ወደዛ ነው ይሄ ወደዚህ ነው የሚል የግጭት መነሻ መሆን የለበትም ተብሎ akkas jedhu ammas obbo Taaddaseen. Dhimma kana ilaalchisee taappeellaan isitti dhaabatee fi achitti dhaabatee walittiin buunu haala dura tureen itti fufnaa biyyi keenyas jijjiiramarra jirti kan jedhuun marii goonee turre. Utuu dubbannu garuu dhimmi kun mata duree warra gaggeessitootaati malee kan jiraattotaa miti. Kanaaf dhimma kana jiraattotaaf haadhiif nuu jennee waliigallee turre bakka gaggeessitoonni naannolee lameenii jiranitti. Kanaaf ammas rakkoo kana kan furu jiraattota jechuun deebii kennu. Obbo Taaddaseen dabaluun haga yoonaa rakkoon gaggeessitoota godina lameenii ol ta'e hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama. Magaala Finfinneetii fi zoonii addaa naannoo Oromiyaa keessatti sibiilli adda addaa kan seeraan ala kuusame to'annoo jala ooluu isaa poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Akka poolisiin federaalaa jedhutti bakkeewwan 17tti kan kuusame sibiilli toonii 1,000tti lakkaa'amu qabameera. Karaa biraatiin sibiila qabame sana ragaa sobaa dhiyeessuudhaan deebisanii fudhachuu fi namoota yaalanii qabamuu isaanii poolisiin federaalaa Itoophiyaa dabalee himeera. Sahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka addaa Bulbulaa Taklaa Hayimaanoot Samiin Mazagaajaa fi kanneen birootti naannoo Oromiyaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa Walattee Dukamii fi kanneen birootti kan sibiilli kunneen kuufamee argame jechuun koomishiniin poolisii federaalaa ibsee jira. Sibiilli qabame kun birrii biiliyoona hedduutti tilmaamama jechuunis poolisiin federaalaa ibseera. Obbo Jeelaan Abdii dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa akka ibsanitti gosa sibiila garaagaraatu to'atame poolisiidhaan. Sibiilli kun sibiila biyya alaati. Taaksii malee misooma adda addaatiif hoteela adda addaa ittiin ijaaruudhaaf mana adda addaa ittiin ijaaruudhaaf riqicha adda addaa ittiin ijaaruudhaaf bilisaan gaafatanii uummataati jedhanii gaafatanii taaksiin ala kagaleedha jechuudha. Feerroo, laameeraa adda addaati wanni baay'eedha inni poolisaa. Poolisiin eeruu uummatarraa qaqqabe bu'uura taasifachuudhaan koomishinii poolisii Oromiyaa fi qaamolee nageenyaa kanneen biroo waliin qindoominaan sakatta'insa taasisameen sibiilonni kunneen to'atamuu kan ibsan obbo Jeelaan shakkamtoonni gocha seeraan alaa kanarratti hirmaatanis to'atamanii poolisiin dhimma isaanii qorachaa jira jedhan. Abbaan gariin qabamee jira gariin hin qabamne gana qorannaaf jira. Amma namoota qabaman keessaa namoonni qabaman kun keessaayyuu juntaadha. Baay'inni isaa miseensa juntaa ashabaarii garee hiriyoota bituun qaxxaane kanneen sibiila qofaa miti kan argine mana isaanii dirasii irratti hojii sakattamu birrii sila baankii kaa'amuu qabu kan achitti qabame birrii miiliyoona 1.2 ol ka ta'utu mana isaanii keessatti argame. Wajarri kun jara maqaan sibiilli kunis kan galchan maqaa uummata Tigraay irratti misooma isinii dalayna jedhanii hoteela ittiin ijaarra jedhanii hospitaala ittiin ijaarra jedhanii misooma bu'uuraa adda addaa kanneen kan uummata silaa itti fayyadamu isinii ijaarra jedhanii saba saniin kan galeedha.
mootummaan ayyamee fi galchiisee garuu kun faayidaa saniif hin oolle. Yakka kanaan shakkamanii kan maqaa dhahaman qaama garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa dhimma kanarratti yaada argachuun hin danda'amne. Adeemsi qorannoo gama seeraatiin reefuu waan eegalameef abukaatoo namoota kanneen irraas yaada isaaniitti dabaluun hin danda'amne. Dubbii himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii gochi yakka kanaa bal'aa fi maallaqa hedduu waliin wal qabata. Kuufamni sibiilaa qabames hangaan baay'eedha jedhan. Iddoo tokko qofarratti kan argameyyuu gara makiinaa 1,000 ol akka ta'utti himamaa jira. Kuufamee kakaa'ame jechuudha kuni baay'eedha. Sibiilli kuni eega kuufamee achi turee gara biyyeetitti kan jijjiiramaa jirus jira. Amma akka nu ilaalletti illee hagana jettee tilmaamuun nama dhibaa yeroo ammaa kana keessatti fuuldura yoo waa mootummaan koree dhaabeetiin akkasitti tilmaamame malee wanta as aanu miti waan biiliyoonaan lakkaa'amu hundi isaa tajaajilchi walattee irratti kan argame tokko fa'aa bakka hagan isaatu konkolaataa meeqataa jetteetu gammatu si dhiba bakka yoo gibbii seenteetudha waan achitti kuufame bakka waan ajaa'ibaati wanni agarra. Bakka 17tti qabame mana amantii dirasii keessatti waan kana kaa'u boota akkana mara keessatti argame. Gama biraatiin kutaa magaalaa Boolee bakka addaa bulbulaa jedhamutti kuufamee kan argame sibiilli gosa feerroo jedhamu ragaa sobaatiin namoonni gadi lakkisiisuudhaaf yaalan to'annoo seeraa jala ooluu isaanii Koomishiniin Poolisii Federaalaa karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa ibsee jira. Akka koomishiniin kun ibseetti torbaan darbe kutaa magaalaa Boolee bakka bulbulaa jedhamu mooraa masjiidaa keessatti kan seeraan ala kuufame kan to'annoo poolisii jala oolee fi qorannoorra kan jiru birrii biiliyoonaan tilmaamu kan baasu sibiila feerroodha. Shakkamtoonni kunneen ragaa sibiilli kun seera qabeessummaan isaa waan mirkanaa'eef humnoonni nageenya naannawaa sanaa achi ka'anii sibiilli kun akka fe'amee gara barbaachisutti geeffamu heeyyamameeraa kan jedhu xalaa tajaajila odeeffannoo biyyoolessaa fi nageenyaarraa kan barreeffame fakkeessuudhaan xalaa qophaa'ee harkatti qabatanii maallaqa mattaa'aaf ta'us gara baankiitti galchuu fi cheekiin qophaa'ee sibiila konkolaataa 5tti fe'anii baasuuf osoo jiranii to'atamaniiru jedha odeeffannoon Koomishinii Poolisii Federaalaa irraa argame. Haa ta'u malee hordoffii Poolisiin Federaalaa, Poolisiin Finfinnee fi kutaan Intelligensii Faayinaansii taasiseen namoonni qabaman obbo Dammallash Admaasuu Taammir, obbo Imiruu Kabbadaa Hagos yookaan Habtoom akkasumas aadde Daagmaawit Masfin yoo ta'an sibiilli torbaan darbe qabame kan kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee bakka addaa bulbulaa jedhamutti kan kiyyaa kan jedhan obbo Kalkaayee kan jedhamanii fi jiraata biyya Ameerikaa kan ta'an namoota 3 maqaan isaanii eerame waliin faayidaadhaan walitti hidhamanii hojjechaa akka jiran ragaan agarsiisu qabamuusaas Koomishiniin Poolisii Federaalaa eeree jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Qophiin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa magaalaa Minneapoolisitti gaggeeffamaa ture shaampiyoonummaa garee madda walaabuutiin sanbata darbe xumurameera. Qophii torban tokko kana keessatti yaadannoon artist Hacaaluu Hundeessaa qophiilee adda addaatiin gaggeeffamee jira. Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa gabaasa qindeessa qaba. Ispoortiif agarsiisni aadaa kan Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaadhaan qophaa'e adoolessa 24 hanga 31tti sagantaa adda addaan gaggeeffamaa ture sanbata darbe xumuramee jira. Dorgommii ispoortii istaadiyeemii mana barumsaa Aasiyootti gaggeeffamaa ture irratti gareewwan 24 ta'an isteetota Ameerikaa keessaa walitti dhufanii fi garee Kanaadaa irraa hirmaate dabalatee diviiziyoona 2tti hiramuun gaggeeffamaa kan ture yommuu ta'u, garee A keessaa waancaaf kan gahan madda walaabuuf Dirredawaa turan. Tapha daawwattoonni istaadiyeemii guutuudhaan daawwatan kanarratti gareen madda walaabuu Dirredawaa injifachuun abbaa waancaa bara kanaa ta'eera. Garee baa keessaa tapha xumuraaf kan darban garee ispoortii Woboo fi Urjii jedhaman yommuu ta'u, injifannoo garee Wobootiin xumurameera. Dorgommii kubbaa miilaatiin alatti dorgommiin fiigichaa yaadannoo Abbabaa Biqilaa fi kubbaa kachootiin kanneen injifatan badhaasa argataniiru. Gama biraatiin sagantaa kenniinsa waraqaa ragaa torbee darbe raawwate keessaa tokko kenniinsi waraqaa ragaa Oromummaa jedhu mata duree miidiyaa hawaasaa ta'ee ture. Dura teessuun Osfaanaa aadde Makfiraa Haaji Ahmad Nuuree yommuu deebisan. Wanni nuti ilaalle bakka sanitti maal hojjetan uummata Oromootiif ispeeshaalii ijoollee diyaaspooraa ala kana jirtu pilaatfoomii sooshaal miidiyaatiin advokasii haa ta'u waan akkasii maal hojjetan waan jiru san ilaalle akka dubartoonni keenya kabiraa ijoollee xixiqqoon ala kana jiran ispeeshaalii warra ala jiran irratti xiyyeeffanne nuti hamilee ta'uu beekumsa isaanii kan nuuf achi waan galatoomaa isaanii jechuuf maaliif
Oromummaa fi Oromummaa callaaf godhan malee namni isaaniif mindaa baasee akkaawunti isaanii kafallee maal jenneeti miti. Garuu torbaan Oromummaan gateef sartifikeetii irratti Oromummaa sartifikeetonni enneef torbaan isaatu torbaan Oromummaati malee Oromummaa namni ittiin dhalatte Oromummaan eenyummaa keeti malee waan namni seeqanii namni sirraa fuudhu miti. Xumura dorgommii Osfaanaa kanarratti kantiibaan magaalaa Aasiyoo argamuun qophiin kun magaalaa isaaniitti qophaa'utti akka gammadan himanii naamusa taphattootaa fi daawwattootarraa arganiif galateeffataniiru. Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kun Minisootaa keessatti torbee Oromoo jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, hanga ammaatti magaalonni 5 beekamtii kennaniiru. Gama biraatiin sirni yaadannoo aartist Hacaaluu Hundeessaa qophiilee torbee kana Miniyaapoolisitti raawwatan keessaa tokko yommuu ta'u, haala waliigala qophichaa ilaalchisuun qopheessitoota sagantichaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Awwal Qaasim kaayyoo qophichaa akkasiin himu. Guyyaa 3 haa godhamu malee sagantichi inishatiiviin turanii yookaan ammoo commemorative activitiin irratti hojjetaatiin ture waan baay'eedha. Yaadni kenna Hacaaluun mataa isaa wanta dalageetiin dhiiseetiin deemetu jira. Leegasii mataa isaa qaba. Jireenyi jiraatetu jira. Jireenyi mataa inni jiraate mataa isaatti seenaadha. Nuti wanti nu barbaanne tokko wanta already in the public domain jiru sanirratti dabaluudha. Eventiin kenna guyyaa 3 ture. Irbaataan eegallee guyyaa kamisaa. Eventiin suni akka gaarii bareedeetiniin godhame. Guyyaa jimaataa seminaara qabnaa ture. Galgala irratti konsertii ture. Sunni lamaanis akka gaarii deemee ture. Seminaara sanirratti qo'annoon adda addaa dhiyaateetiniin ture. Keessattuyyuu ammoo hojiin Hacaaluun hojjetaatiin ture. As an artist, at the same time as an activist. Hacaaluun akka weellisaa tokkootti hojiin inni aadaa Oromoo, rakkoo Oromoo, haala uummata Oromootiif galuu danda'u, haala uummata Oromoo sochoosuu danda'utti seenaa san karaa adda addaatiin irra deebi'eetiin haalli inni jenereeshinii jiru kanaaf ibsuu itti danda'e knowledge productionii Oromoo itti dabaluu isaa irratti kan xiyyeeffate ture. Kalee guyyaa Sanbataa yaadannoo ture memorial service kun immoo karaa adda addaatiin godhame mana keessatti ture badhetti godhamaatiin ture sunis haala gaariidhaan deemee walumaa galatti yaaliin nuti Hacaaluun akka yaadatamu godhaatiin turre baay'ee milkaa'eetiin jira. Kana malees kitaabni seenaa Hacaaluu ibsuu fi dookumentariin afaan Oromoo fi Ingiliffaan qophaa'ee akka jiru Dr. Awwal himaniiru. Milkaa'ina sagantaa kanaatiif namoota hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'an Aadde Dunee Silgaa hojiin Hacaaluun hojjete saboota birootti darbee mul'achuusaa akka isaan gammachiise himan. Baay'een itti gammadee uummatni Oromoo kan biyya alaa kanas jirus kan biyya jirus hojii namooti yartuun mari'atanii hojjetanii akkuma argitee convention center Minneapolis keessa jirraa ala kanatti suuraa Hacaaluu maxxanfamee inni konkolaataadhaan darbu inni mana kana keessa dhufu etuun jaallatiin firris diinnis argaa jira. Sana barbaanne isa as mana keessa taasofnu duwwaatuun ta'in alatti guddatee akka maqaan isaa mul'atu maaliif nama hojiin isaa guddaa wanta ta'eef isaaf kennaa jirra miti wanta inni hojjetee darbe wanta inni seenaaf kaawwatee darbe sana ol qabnee mul'isuu barbaannee sun taheera wanta nama boonsutu hojjetame. Hacaaluun bakka jirurraa waan lubbuun isaa gammadu natti fakkaatti wanti Oromoon asitti hojjete. Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo bara kanaa miseensonni boordii Osfaanaa kan bara kana hojjechaa jiran waggaa 2 dhufaniifis akka itti fufan murteessuun xumurameera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'aatii